waamichi adda taasifamee fi dubartoota teennaaf kabaja haadholii teennaati ijoolleen gudeeda keenya baatee har'a immoo diina nutti taatee nooraantee jagna keenya baay'ee ummata keenya baay'ee wareegama qaalii kabachiisaa turte hadda waamichi taasifamee fi asitti argamuun konferensii kana geggeessu gammachuu addaa tunatti dhagama waan ta'eef waamichi isaanii taasifamee asitti argamnee simannaa isaanii taasifamee konferensii kana adda taasisa waan ta'eef baga gammaddan ummata aanaa Adaabbaatiif kabajatu isinii mala ulfaadhaa kabajamaa isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu paartiin keenya dubartootaaf kabaja olaanaa kenna. Sagantaa isaa keessattis kan kaa'aa ture dubartoonni teenna haadholiin teenna ijaarsa biyyaa keessatti ijaarsa sirnaa keessatti wareegama qaalii ilmarraa kaasanii haga lubbuu fi kennanii kan ammoo agarsiistuun haati teenna akkasuma obboleettii teenna adde Aziizaa Abdii mallattoo agarsiistuudha. Deettee guyyaa sadiitti sagaleen kiyya takkattiin ummata kiyyaaf biyya kiyyaaf jijjiirama biyya kanaatiif gatii qabdi jettee guyyaa sadiitti filannoo akka paartii badhaadhinaatti injifannoo arganne filannoo isii ashaaraa isii keettee lubbuun isii dabarsite agarsiistuu guddaadha. Kanaaf sirna kana keessa dubartoonni teen wareegama qaqqaalii kafalanii biyya kana ijaaruuf ilma isii kan jaalattu dabarsitee biyya isiitiif kenniteetti. Waraana kaabaa laaltan kan yaadattan waggaa 3 dura dargaggoota hedduutti dhabneef kana haadha Oromoo dubartoota Adaabbaat dubartoota godina Arsii Lixaatti ijoollee ofii qaqqaalii dabarsitee kennitee biyya kana akka utuban biyyi kun akka maqaa ol qabatu biyyi kun akka sadarkaa Afrikaatti beekamu taasisaa turte. Dargaggoota jaalatti ijoollee jaalatti ijoollee kabajitu baastee dabarsitee biyya naan caaltu jettee kenniteetti. Kun yaadannoo yeroo dhiyoo. Kanaaf dubartoonni teen ijaarsa biyyaa keessatti ijaarsa mootummaa keessatti ijaarsa sirnaa keessatti ashaaraan isaanii olaanaadha. Ilmaan irraa kaaftee haga lubbuu fi qaalii haga ijoollee ofii jaalattuu hunda kennaa turte. Dabarsitee biyya kanaaf hadda immoo biyyi kun akka mataa ol qabatu akka ol qabannee deemnu akka Oromoottis mootummaa Oromoo kan gudeeda uummata Oromoo keessaa ba'e akka kabajamee sadarkaa addunyaatti nooreetii nageenya addunyaa ta'ee beekamtii adda argamu taasifame. Kun seenaa guddaa seenaa yoomillee hin dagatamu kana kan taasisaa ture akkuma wanti dubartoonni keessa hin jirre midhaan soogidda hin qabne jedhamu. Akkasuma dubartoonni teenna qubee dubbachiistuu hin qabne bakka dubartiin hin jirre qubee dubbachiistuu hin qabne qubee hiika hin qabne bakki dubartiin hin jirre. Kanaaf dubartoonni teenna rakkoo gurguddaa qabna. Har'a kan laallu har'a kan irra mari'annu maali hanqinni akka dubartootaatti nuti qabnu maali ciminni nuti akka dubartootaatti qabnu jennee konferensii kanaan waan jajjaboo irratti mari'annee rakkoolee akka hanqinnaatti mul'atan dafnee matisnee ciminna keenya cimsannee itti fuufuun nurra jira. Keessattuu dhimma diinagdee dubartootaa wajjin wal qabatu dubartoonni teen sirnoota armaan dura darban keessatti baay'ee hacuucaaf cunqursaa cabiinsa sirnaa faana cabiinsa diinagdee dubartootaatti ture. Dubartoonni teen guddina diinagdee guddifachuu qofaa miti. Diinagdee isaanii dubbaddeemu dhabuu qofaa miti. Baatee manaa sagalee isii kennuu hin dandeettu. Hadda mootummaa paartii badhaadhinaan hoogganamuun baanee mari'annee madarakii qabannee injifannoo mootummaa paartii badhaadhinaati waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Baanee sagantaa gaggeessinee waltajjii qabannee paartii badhaadhinaa keessa sagalee keenya dhageessisaa jira. Hadda dubartoonni kalee gubaan lakkaaman hooggansi dubartootaa godina Arsii Lixaa dubartoota 300 ol ta'e kan ammoo paartii badhaadhinaatiin dhufu. Sadarkaa gandarraa kaasee haga godinaan dubartiin bakka hin jirre midhaan soogidda hin qabne dubartiin bakka hin jirre geggeessummaan midhaan akkuma qubee dubbachiistuu hin qabne jedhu sanitti hiika hin qabu jedhanii dubartoota baay'ee gara hooggansaatti paartiin badhaadhinaatti deemu. Hooggansi badhaadhinaa makeen kana ammoo itti fayyadamaa jirra boodaan keessatti kaasuu dandeenya. Kanaaf diinagdee dubartootaa cimsuu keessattis hojii gurguddaa hojjetaa jirra. Hadda paartii badhaadhinaatiin ta'e kaleessa waltajjii biran darbu wanti dubartootaa seermoonii biran darbu hadda qabatama galleef haadha iyyatti taatee hadda deeggaruu jalqabneef haadha baaburaan qabne hadda baaburitti ijaarameef kadaaboo gurgurachuu dandeessu hadda maashinni daabboo bitamee kennaafii jira. Dubartoonni Oromiyaa diinagdee dubartoota Oromoo dubartoonni godina Arsii Lixaa diinagdee dubartoota godina Arsii Lixaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjetaa jiru. Isinis kana beektanii nuti diinagdee dubartootaa guddisuudhaaf hojii gurguddaa akka hojjetaa jiru akka ilaalcha
ilaalama eegamuutiin walitti eda'amne gurmoofne diinagdee biyya kanaa guddisuuf deemaa jiru. Karoora keenya sagantaa akka paartiittis qabatame ta'uu hubattanii nu cinaa hiriiruun isinitti irra jiraata. Diinagdeen dubartoota ammallee cabee jira. Cabinsi diinagdee kaleessa har'asi boqonnaan argame. Yoo nuti halkan guyyaa boqonnaa malee hojjenne malee cabinsa diinagdee kaleessa ture yeroo gabaabaa keessatti dhabnee suphuu hin dandeenye. Haqallee dubartoonni manuma oolaa jiru. Haqallee bahaagummaa haa jedhee carraa paartiin badhaadhinaa kenneetti fayyadamaa jiru. Gurmaa'anii hojii isaanii hojjetaa jiru. Ka hojjetaa jiru muraasni isaanii milkaa'anii haadha qabeenyaa ta'anii. Kana beektanii diinagdee dubartootaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.